Haay hordoftoota chaanaalii Araarsii akkam jirtu nagaa keessanii nageenya keenya iddoo jirtanitti isin haa ga'u isiniin jecha. Har'a immoo viidiyoo ajaa'ibaa isinii qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Viidiyoo rifeensa keenyaaf kan ta'u qal'aalumatti akkamitti rifeensa keenya dheereffachuu bareeffachuu kan dandeenyu kunoo kanadha jechuudha. Maal akka ta'e viidiyoo kana amma dhumaatti ilaalaan isiniin jedha. Sirriitti mataa keenya kan nu bareechu kan dheeressu jechuudha. Baay'ee aariifidha. Sirriitti namaaf dheeressa jechuudha. Amma dhumaatti viidiyoo kana nu wajjiniin turaan isiniin jedha. Akkamitti akka rifeensa keenya qal'aalumatti akkamitti akka nuti bareeffannu amma dhumaatti nu wajjiniin tura. Amma kunoo intini ruuzii fideen jira jechuudha. Ruuzii fideen jira. Kunoo ruuzii fi burcuqqoo tokko yookiin immoo koobii tokko jechuudha. Kunoo akkuma argitan kanatti jechuudha. Xaasaa fideen jira. Shunkurtii fideen jira jechuudha. Innaa shunkurtii itti goona jechuudha. Akkamitti akka goonu ruuza fideen jira. Kunoo akkasittiin ruuza finjaala tokko jechuudha. Shinii lama jechuudha. Walumaa galatti iyyuu burcuqqoo shaayii tokko jechuudha. Isaan booda xaasaa keessatti kunoo ruuziidha jechuudha. Akkasittiin እና ruuzii isaa ruuzii masrii yookiin immoo ruuzii qacaaccinii baryaaniidhaaf kan ta'u yookiin ruuzii qaqallaadha jechuudha. Ruuzii gugurdaa miti. Shunkurtiis fideen jira jechuudha. Akkasittiin shunkurtiitti eega gooneeti booda sirriitti rifeensa keenyaaf kan ta'udha jechuudha. Baay'ee bareessa rifeensa keenya. Ruuzii as keessatti naqna jechuudha. Egaa as keessatti nanneetii booda hin miiccina bishaaniin. Bishaanitti naqnee hin miiccina jechuudha. Hin miiccina sirriitti. Eega miiccineetii booda bishaan isaa keessaa naqna jechuudha. Bishaan isaa eega keessaa naqneetii booda bishaan inni keessaa naqne hin barbaachisu jechuudha. Xuriidha waan ta'eef yookiin qoshaashadha waan ta'eef deebifnee bishaan itti naqna jechuudha. Bishaan burcuqqoo tokko ta'uu qaba. Bishaan burcuqqoo tokko itti naqna jechuudha. Kunoo akkasittiin bishaan burcuqqoo tokko itti naqna. Bishaan eega naqneetii booda hin tursina xiqqoo ishii jechuudha. Isaan booda shunkurtii hin quncifna. Shunkurtii qola isaa eega irraa kaafna jechuudha. Akkasitti eega irraa kaafneetii booda shunkurtii irratti hin kattafna jechuudha. Addaan mummurreedhumatti naqna jechuudha. Akkasumatti jechuudha. Akkasitti eega mummurre jechuudha. Mummurree asuma irratti naqna jechuudha. Ruuziidhuma irratti deebifnee naqna. Bishaan eegatti gooneeti booda jechuudha. Akkasittiin qaqallifnee kukkunna jechuudha. Shunkurtii diimaadha jechuudha. Shunkurtii diimaa yoo akkuma argitanii akkasitti kukkunna jechuudha. Shunkurtii firee tokko jechuudha. Akkuma argitanii kukkunna jechuudha. Akkasitti qaqallifnee jechuudha. Eega kukkunneetii booda akkasitti waliin makna jechuudha. Shunkurtii fi bishaanii fi ruuzii sana sirriitti waliin makna jechuudha. Akkasitti waliin makna. Eega waliin makneetii booda akkasittiin xiqqoo ishii tursina jechuudha. Qodaa qadaada qabutti naquu qabna. Yoo saayinaanis qadaada qabaate rakkoo hin qabu. Ani amma fakkeenyaaf kanatti naqadha jechuudha. Maaliif guyyaa tokko turuu qaba. Guyyaa tokkoof akkasittiin zafazzafamee bishaan ruuzii shunkurtiin sun wal wajjin turuu qaba jechuudha. Amma hojjennee amma dibanna hodoo hin taane guyyaa tokko turuu qaba jechuudha. Akkasittiin amma fakkeenyaaf ani kana keessatti naqadha jechuudha. Giddi qadaadamee turuu qaba jechuudha.
qadaannee sirriitti tursinaa guyyaa tokkoo fi bishaan burcuqqoo tokko itti naqadhanii jechuudha. Burcuqqoo tokkoo fi yaa'u isin immoo bishaan ammoo akka rifeensi keessan fudhatu rifeensi keessan baay'ee ta'e shunkurtiis lama gochuu dandeessu, ruuziillee itti dabaluu dandeessu, bishaanis immoo itti baay'isuu dandeessu. Uumaa rakkoo hin qabu jechuudha. Anuma fakkeenyaaf burcuqqoo tokkoo fi yaa'u xiqquma itti godha jechuudha. Kunoo akkuma argitan kana. Egaa akkas gooneeti booda akkasitti waliin makna jechuudha. Sirriitti akka wal fudhatuuf guyyaa tokko turuu qaba jechuudha. Qadaadee kaa'een jira amma akkasitti waliin dhoofnee booda egaa akkasitti walii sirriitti rukunnee qadaadeen kaa'a jechuudha. Akkasittiin maaliif guyyaa tokko innaa turu sirriitti wal fudhata jechuudha. Shunkurtii fi bishaanii fi shunkurtiin akkuma argitan kana sirriitti wal fudhata. Egaa wal fudhateetii booda bishaansaa akkamitti akka goonu yaa'u akkasittiin keenya jechuudha. Guyyaa tokkoo fi amma fixeen jira jechuudha. Akkamitti akka dibachaa jirru kun akkatti dibachaa jira jechuudha. Kun akkamitti egaa dibanneetii booda sirriitti dheeressa jechuudha. Akkasittiin egaa dibannee booda sirriitti nuu dheeressa. Qaaluma qallaalitti akkamitti rifeensa keenya dheereffachuu akka dandeenyu akkamitti akka nuu bareedu sa'aatii 2 wayii sa'aatii 1 gimmaasha illee ofirra tursuu qabda. Amma fixadheera jechuudha. Egaa fixee booda akkasitti feestaalaan hidhanna jechuudha. Sa'aatii 1 fi wayii sa'aatii 2 ture rakkoo hin qabu. Irra caala sa'aatii 2 ofirra tursuu qabna jechuudha. Akkasittiin shaashiidhaan feestaalaan egaa inni boona akkas shaashiidhaan hidhachuu qabna jechuudha. Akkasitti egaa hidhanneetii booda sa'aatii 1 nurra turuu qaba. Daqiiqaa tokko akkasittiin nurra turuu qaba jechuudha. Daqiiqaa sa'aatii dhiifama isiniin jedha. Daqiiqaan jedhee kana dhiqadhee dhufeen jira jechuudha. Amma dhiqadheera fixeen jira jechuudha. Sirriitti sa'aatii 2 ofirra turseen jira jechuudha. Amma fixadheen jira. Maal akka ta'e ingirii amma dhumaatti wal wajjin haa ilaalluun isiniin jedha. Rifeensi kiyya akkamitti akka bareede akkamitti bareeda akka ta'e mee haa ilaallu. Akkasittiin haa ilaalluun isiniin jedha. Maal akkanu akkasitti bareedee jira jechuudha rifeensi kiyya. Waaw! Firiizii baay'ee bareedaa ta'ee jira. Kun akkasitti firiiziin kiyya maaliif sirriitti bareesse jechuudha. Akkuma argitan bishaan ruuzii fi shunkurtii fi akkuma argitanii yaa'u firiizii ta'uu danda'a. Akkamitti rifeensi keenya nuu dheerata hin baay'ata jechuudha. Sirriitti baay'ata jechuudha. Nuu baay'atee jira akkasittiin. Naa baay'atee jira anaaf isiniin jedha. Kun akkasitti amma immoo zayitii kanatti fayyadamna jechuudha. Amma zayitiin kun akkasitti fayyadamna jechuudha. Qajiifni isaallee sirriitti dheerata jechuudha. Kun akkanatti akkamitti akka dheeratu akkamitti akka jabaatu sirriitti bareessa jechuudha. Kun akkanatti rifeensa keenya sirriitti nuuf bareechee jira jechuudha. Ankiyya amma rifeensi kiyya yaa'u akkasitti nuuf bareechee jira. Akkasitti eega fixxaniitii booda zayitii dibattanii akkasittiin qabachuu qabdu jechuudha. Akkasitti eega dibattanii miicitanii booda zayitii xiqquma qibaatee jechuudha. Akkasitti itti gootu. Kun akkasitti nuu bareedee jira jechuudha. Amma viidiyoo dhumaatti waan nu wajjin